dursa dubbachuu kootti wantiin jedhu tokko jira. Viidiyoon engadda gadi dhiise yookiin kaleessa gadi dhiise yaada wal fakkaataa yaada gaarii ibsitanii jirtu beekasi. Garuu jechoota wal fakkaataadha. Jecha namaatti hin qabamini tokko kana. Lammaffaa immoo zim jedhaniiti. Lammaffaa immoo miidiyaa hojjettu dirqama miidiyaa irraa jechoota argatta naan jettanii jirtanii. Kanan darbine yaadni hundumtuu yaada gaariidha bargeet akka namatti fakkaatetti. Waan tokkoon isiniin jedha bana garaachillaa namni jecha kana naan jedhe nama miidiyaa irras miti. Nama waa'ee koo kaleessaa sirriitti amma kana miidiyaanis argeedha sanaan isinittuu iyyuu hime jechuudha. Beekus nama maana goonnii jiru nama narkaallee fuudheffatee narkaallee fuudhee nyaate jechuudha. Yeroo waan biyya arabaatiin naharrabsu sana gen waanan achii fide waanan ittiin namni sun itti fayyadamee jira jechuudha. Tokkoffaa kan na aarseessa lammaffaa jecha hin danda'u isiniin jedheera jecha namaafis hin jedhu ofiifis yeroo naan jedhan baay'ee natti dhaga'ama. Bargit jechichi uummattu kootu hin qabanne bargit anattuma ittiyuu hin qabanne garuu namni sin madaallee fi wanti sin madaallee tokko yeroo siin jedhamu sitti dhaga'ama. Maaliif seetanii fakkeenyaaf marfeeni uffata waan walitti hodhuu waan tokkoof miti. Baqa sana darbee garuu foon nama kana na caggodhe nama abbaa foonii sana hin dhukkubaa jechuudha. Hojii isaarra darbee jechuudha. Namni sunis jecha si madaalle sanaan dhufee yeroo si waraanu wanti sitti dhaga'amu tokko hin jira jechuudha. Kanaaf malee baqa yeroo sanatti uumamuma kootiinis waan tokko yeroo sanatti baay'een itti haara jechuun yoo si madaalle jechuudha. Itti baqa maaliif na jechisiisa. Lammaffaa immoo fakkeenya gocha kee yoo ta'e gocha kee yeroon jedhu amma fakkeenya nama duuriyyee tokkoon nama baalagee tokkoon ati baalagee jedhanii otoo arrabsani of beekannis baalagee ta'u waan ta'eef amma kana keerlasiidha jechuudha. Dhimma ittiin kennu. Caalatti kan naquuqe maalinni waan taana ani itti madaalamuuf itti jedhamuun barbaanne naan jedhamaadha. Akka boleettiin tokko jettee fayyoon waan baay'ee haasoftee irratti viidiyoolee hojjettee arge dhaggeeffadheera. Maatii dhabuuni bargeet kana duudanis raatunis hundumtuun beeka waan ittiin sixuqan waan ittiin siquuquu dhaqan hin jiru. Garuu wallaalan tokko dirqama sixuqaa sin jedheen mara. Waanuma ifa jiruun akka madaan sun dabalee xiqqoo setti dhaga'amu wayitii ittiin sixuqa malee waan biraa maasarraan fuudhuun bar. Kuni waan si jammar jecha akka isheen cuufte kuni waan jecha namni fide yookiin ati fide yookiin tokko fidee sirkaa waa si miidhanii miti. Kun gaararraa waan dhufeef jechuudha. Hir'ina karaa isaanii ati qabduun sixuqaadha malee badiinsa isaaniitiin miti kan namni kan sixuqu. Baqa wanta ati karaa sanaan xiqqoo duubatti jette wanta ati karaa sanaan hir'atteen dabalee madaa sana sixuquu deema. Atuutti qabamtee jirtame waan sanatti. Atuutti qabamtee jirta jechuudha. Atu iddoo sana quuqamtee jirta. Atu iddoo sana madooftee jirta. Wanta isaan dhabuun si hir'ate, wanta isaan dhabuun gaaddisa dhabde, wanti isaan dhabuun baqa gadi bu'iinsa ol ka'iinsi dhufe. Hin beektaatume. Otuma jedhaniis otuma jechuu baataniis garuu akka madaan sun deebi'e bargixa dhuguma akka mucayyoon tokkos jette beeka ittiin duubatti si harkisuufi malee ittiin si jabeessuufi miti jecha sana kan sin jedhu. Boongos dhugaadha too nama waan kana argu yookiin laalus ta'e ani yeroo boo'u sana hin gammada malee wanti inni haaru hin jiru. Garuu waan sila namni haaruu fi gammaduu miti baqa natti dhaga'amuu isaarraa ka'ee jechuudha. Inna baay'een keessan immoo ijoolleen hordoftoonni koo dhugaa waaqayyo isiniin jedha. Yaada takkaas hadhaa yookiin immoo waa naquuqu naan jettaniin beektani. Seentaniis immoo dubbisuu dandeessu. Viidiyoo tokko hunduma jala koomantii naa kennitan dhugaa. Karaa sanaanii miti jechuu barbaadeen isumaanii. Yaada gaarii naaf qabdu. Baay'een keessan siruma
waan hakka ofiitti kan isinitti dhagahame yeroo baay'ee ijoolleen seenanii atattamaa yaada waan ta'e maaliif akkan taataati ati maayinatti kana dhugaa waaqayyo baay'een dinqisiifadha. Maaliif seete yoo miidhamte miidhamaa kee dafee sitti dhagahama. Amma fakkeenyaan yoo miidhamee jiraadhe kaleessa amma namni tokko immoo har'a yoo na biraa miidhame akka kaleetti akkana dhukkubu sana nan beeka jechuudha. Dafee natti dhagahama jechuudha. Kanaaf ijoollee yaada baay'ee naaf burqisiiftan dhugaa waaqayyo karaa keessaa ta'e koomantiinis ta'e yaada naaf burqisiiftan dhugaa waaqayyo baay'ee tokko galatooma. Nan beekaani kana. Anis yaada hadhaa fi fokkisaa nan madaallee isiniifis sharing goone ammarraatti itti nan beekamaa ittiin hojii kanaan guddadha jedhee miti kaayyoon koo kan ka'e waan ta'eef wanta akkasiis isinii burqisiisee hin beeku. Wanta irraa tarii barumsa yoo tarii isin qaqqabe wanti tokko barumsa irraa godhattu jedheedha malee jechuudha. Anammoo jechi namaa dhugaa waaqayyo anamma regi boonko sun umaa kootuun hir'isu. Ergita natti dhagahame natti waan dhagahameef xiqqoo waan na quuqeefin yeroon dubbadhu yoo jedhe malee nan barbaachisu dhugaadha. Garuu jechi namaa dabalee dachaadhaan otoo naan jedheeyyuu ana iddoon kaayyoo fedhe tarkaanfii koo sanarraa nan deebisu. Otoo na deebisee isinitti membar qaata daga sana hin jiraan. Na gufachiisuun namaa na qoruun seexanaa diinaa karaa kamiinuu haa ta'u biyya lafaa ta'u silaa gara san jiraan. Nama har'a isin na laaltanii miti nama tokkoofu mul'achuudha nama akka ta'e eenyuti jechuudha. Garuu nan godheen yookiin jabaadhetti seena waan annaan jedhe tarkaanfachuun qaba waan hin jedhe namni nan daangessu karaa kamiinuu jechaan haa ta'u yaadaan haa ta'u beekaa mileedhaan illee haa ta'u jechuudha. Kana nan beekaa garuu caalatti namni isinitti siqee bakka wanta tokko yeroo isin harkaa fuudhe yookiin immoo isinitti fayyadamee sanaa deebisee amma keessanii sanuun ga'u deebisee jecha isiniin tuqu baay'ee namatti dhagahama jechuudha. An akka barumsata sheer isinii gochuu dhufe gun aariidhaan keessa seene maleedha. Wanta tokko ammas irra deebi'een dubbadha. Anamma jecha naan jedhame kana jedhee bookoo yoona mata duree godhadhee dhufuu koo miti otoon dubbadhuun keessa itti haa'e malee jechuudha. Waan ani hin dandeenye fida malee waan biraaf hiikaa biraaf miti. Garuu nan beeka namni biyya namaa deeme beekaa ogeessa xiinxalaa dhugaa waaqayyoon isiniin jedha. Gargaara nama baay'ee boqachiisa nama baay'ee akka ta'e namni biyya ba'e tokko akka ta'e nan beeka. Biyya kam keessallee haa ta'u jechuudha. Maaliif seetan akkuma isinii kaase tarii namni jecha kana jedhu nama tokko uffiseen beeku in hojjataa uffachuu iyyuu nama danda'uu miti tarii. Beekee hojjatee deebisee akkaataa ittiin fayyadamanii ittiin uffatanii bareedan illee tarii nama ittiin beekuu dhiisuu danda'udha. Garuu maal akkaan godhe akkamiin ani nama akkamii akkan ta'e biyya arabaa hojjedhee nan beeka hiikaasaa. Amilee guddaan qabasan tokko wanti na shakkisiisu tokko ani sodaadhu hin qabu yeroo hundumaa jechuudha. Ittiin gammada malee. Nan argisiise hojjedheen tiyoorikaalii otoo hin taane piraaktikaalii hojjedhee yookiin immoo mul'isee hojjedhe waan ta'eef godhe gargaare waan ta'eef wanti itti sheema'u hin jiru. Kanaaf wanti jecha naan jedhan waa'ee biyya nama dhattee shantibeetii dhattee uffata miiccite gadi buute ol buute naan jedhaniin inni na tuqee miti inni baay'eedha maa daandii hundumarra jiraan barinni akkasii tokko lama sadii lakkoofsan qabu barinni akkasii xinnaa guddaa beekaa wallaalaan raata'aan hundumti jecha kana siin jedha. Haariisaas siin jedha sila darbitee mul'atte siin jedha nan beeka. Kuni baraaraa miti baay'een argee baay'ee amma uffattee naa baateen bar sirriitti moqqettee toffattee baateen shantibeetii nama dhittee kaleessa akka baateen beetu kan jedhu jira. Ani dee'eessatti ginginuun qabaareellaa jedhamee sargisiisa bar. Garuu isheen dhugummaatti si beektu yaani. Kan sirriitti si beeku sirkaa fayyadame ati jechi jettee fiddee sirkaa fayyadamee si beekee
Maasiin jedhee jecha bakka sin madaan yeroo siin jedhu namni si beeku amma ishiin daandii sila sin beekne tokkoffaa addu'aati baate sin beeku har'eessa akkati jirtu sin beeku kanaaf haasawwasis bira darbita. Ati sila mul'atte dhuguma akka ijoolleen baay'een jedhani aslan hojjedhee mul'adheef hinni kana'uu maalinni deebi'ee isaa gadi ta'uudha jechuudha. Daka sana toon duuba isaa deemee iyyuu gaariidha. Yaada namni si duraame si namatu ishuma si duubatu deebisee ishuma si gadiitu si deebisee waa amileen kee cabu si godha jechuudha. Soon akkasii guuteen bara hin jedhama eenyu nuun jedhama eenyu deemaa koottas argitanii warri dhuftaniis argitanii bakka baay'eetti jedhama bara akka haaraa ta'eetiin ni natti hin jenneen bara kun bakka asii bukkee keeti iddoo kana nama sirkaa hodhe nama eenyummaa keessatti beeku kaa yeroo siin jedhuudha malee jechuudha. Kanaaf natti dhaga'ame malee jechuun akkasii guutanii suruma waan akkasitanii deebi'eetu deebiitti hin kennu jechoota akkasii jechuudha. Kana garaachilla Itoophiyaa dhuftanii Arabaa dhuftanii uffata amma bakka uffatanii yaada biyya keenya min uffata caraq jedhu uffata miiccamee uffattee baate inni baay'ee rakkisaadha. Kanaafuu ummatoo dhuftee uffattee gaa jalqaba fa'iif namni si darrabsine jira. Kalee meddoo ta'ee baatee dhuftee arrafatte ofirraanfatte kasakalee inti beetum namaa dhixxeeme arrabuma teessee meesiin jedhu. Ati sasatti deebiin kennitu. Bargitti gonkumanaan hin jedhamu jedhin. Kun daandii deemtu bakka baatu kamitti sin jedhama jechuudha. Isatti miti kan inni qaban. Otoo si beeku otoo si bukkee jiru waan hundumaa hojjaan argu akka xixinnoo sitti dhagaamu ishii otoo beektuu jettuudha malee isa kaanti qabamuu koo miti isin dhiphisuu kootiif dabarsee isa keessanii si yaadachiisee sin gaddisiisuu koo dhiifama guddaan isiniin jedha dhugaa dhiifaman isiniin jedha bakka dhiifama jechuudhaan barbaada ijoollee baay'een irrifatu yeroo nan irrifadhu waan san beeku waaqa innaa sana anuu deebi'ennaa yoona bakka akka kootti kan quuqame siin jira isa jedhu nan yaada lammaffaa edaa gaarummaan nama fuuldura jira waa gaariin narraa mul'ataadha isa jedhu natti dhaga'ama madaan koo sedaa namatti dhaga'ama hin jira isa jedhutu natti deebi'ee immoo ana nagaafachiisa jechuudha. Yeroo ijoolleen karaa baay'een seenanii natti dubbatanii nagaafatan jechuudha. Akkuma isinitti hime nama quuqama namaa beeku sirriitti immoo dafetti galee fi quuqama jechuudha. Kanaaf walumaa galatti isin rifachiisuu yaada keessa isin galchuuf dhiifama guddaan isiniin jedha. Mata duree biraa qabadheen dhufaa kanumaaniin cufaarraa jechoonni baay'eedha. Annamaan jechuu hin danda'u isiniin jedheera. Geen ana banagaraachin lai miidiyaa kanarra akkuma isiniin jedhe dhugaa waaqa seenaa koomantii dubbisa namni jecha naan jedhu yoo jiraate namni na arrabsu yoo jiraate jechuudha hin jiru. Beekwan amma nama turetti jechuudha shamarree tokko irraanfadhe ishiinuu waan namaatiif otoo hin taane ishii waan ishiitti fakkaateedha kan waa tokko jette. Ani gin karaan deebishiidha kennu sin qabu nan gorsa ture malee aaruu fi miti daandii isaa ishii barbaadu sin dhandheen jechuudha. Kanarraa nala isa wajjin jiraadhus yoo ta'e amala koo akka baranii nafaana jiraatan amala isaanii kabajee akka jiraadhuuf malee namoonni wal arrabsee bahee dhaabadhee akkana godhadhu hin jiru jechuudha. Maaliif ani nama waan baay'ee irra tarkaanfatee darbe sammuu xinnoodhaan hin yaadu jechuudha. Bal'isee yaada waan ta'eef. Garoota gaarummaa oltu gaarummaa sirratti arganu gaarummaa karaatti quuqamtee tarii amileen kixinno wayi duubatti si harkifamu yeroo namni jedhu baay'ee ulfaataa isaaf isiniin jedhe dhiifama guddaa isiniin jechuu barbaada. Yaada namoota baay'ee dubbisee argee jira. Kanumaan isiniin jedhaa warreen isin gaddisiisee yaada isin keessatti godhe dhiifama akkasittume haareen dubbadheen kaane bakka yoo namicha silanu baqqame waa qabu jechuun otoo namni isin beekne bakka nama daandii ta'ee zim jedheetumaa yookiin immoo
guyyaa lama sadii sin argee jedhe sila sin beekne sila waa'ee kan beekne sila nu banne sin jechisiisa. Kuni mee bakka waan ta'e sirraa barbaade sutuqee gassi deebisuuf iddoo kennuu fi barbaadee toon taane yeroo isaatti natti dhaga'ameeni. Ani iddoo kootimtuu nan daangessu tarii